Nageenyi haadursu akkam jirtan kabajamoo daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork ibsa paartii Koongiresii Federaalaa Oromoo irraa nu dhaqqabee isiniif dhiyeessina. Filannoo dimokiraatawaa fi milkaa'aadhaaf waliigaltee biyyaalessaa uumuun ammas dhimma ijoodhaa jenna. Ibsa Koongiresii Federaalaa Oromoo irraa kenname. Walitti makamuu dhaabbiilee lama warraaqsa Federaalistii Dimokiraatawaa Oromoo fi Koongiresii Uummata Oromoo irraa adoolessa 22,2004 kan hundeeffame Koongiresiin Federaalaa Oromoo filannoo biyya kanaa keessatti gaggeeffamaa ture hunda keessatti qooda fudhataa turree jirra. Hundeeffama KFO'n dura filannoo marsaa sadaffaa bara 1997 gaggeeffame keessatti barcumoota hedduu yoo mo'annellee saamicha Adduwaayii irraa kan hafe Koongiresii Uummata Oromoon teessoo 43 warraaqsa Federaalistii Dimokiraatawaa Oromoon 11 qabachuun mana maree bakka bu'oota ummatoota Itoophiyaa seenamee jira. Caffee naannoo Oromiyaatiifis Koongiresiin Uummata Oromoon teessoo 500 fi warraaqsa Federaalistii Dimokiraatawaa Oromoon teessoo 10 qabatanii turani. Filannoo isaan booda turaniin sababa saamicha paartii aangorra ture Adduwaayiin raawwateen sagalee saba keenyaa hannarraa baraaruu akka hin dandeenye beekamaadha. Akkasis ta'ee yeroo qaamoleen hedduun abdii kutatanitti dardarran Oromoo qeerroo jedhamuun beekamu sochoosuudhaan humnoota Oromoo dimokiraatawaa ta'an keessaa tokko ta'ee kutannoodhaan hirmaachisuun miseensota wareegama qaalii kaffalchiisee jijjiirama ammaa kanaaf gahee olaanaa akka taphate ifatti kan beekamuudha. KFO'n filannoo bara 2012 gaggeeffamuuf tures ta'ee kan bara 2013 ni gaggeeffama jedhamee eegamu irratti hirmaachuudhaaf qophii barbaachisaa godha. Karaa biraatiin ammoo filannoon dimokiraatawaa fi milkaa'aan gaggeessuuf waliigaltee biyyaalessaa akka uumamuuf gaafataa turee jira. Waliigalteen biyyaalessaa tasgabbii fi nageenya biyyattiitiif filannoo bilisaa fi haqa qabeessaaf irra jireessatti ammoo milkaa'ina ce'umsa dimokiraasiitiif dhimma ijoo ta'uusaa walga'iiwwan xixiqqaarraa hanga waajjira muummee ministeeraatti gaggeeffame irratti dubbannee jirra. Ibsoota ejjennoo waggoota 3 dabran baasaa turre keessattis cimsinee gaafannee jirra. Haa ta'u malee paartiin aangorra jiru cichoomina aangootiif je'ee gorsa keenya fudhachuu hin dandeenye. Sababa milkaa'uu dhabuu waliigaltee biyyaalessaatiin akkuma sodaanne biyyattiis ta'ee nuti gaaga'ama siyaasaa cimaa keessa gallee jirra. Ji'oota dabran kanaaf filannoo keessa galuuf akka nu dandeessisuuf gaaffiilee armaan gadii waajjira muummee ministeeraa fi boordii filannoo dabalatee qaamota dhimmi ilaallatu hundatti beeksisaa turree jirra. Tokkoffaa waajjiraaleen keenya sadarkaa godinaa fi aanaatti argaman tokko tokko cabsamanii waan saamamaniif kaan immoo sodaachisaa fi doorsisaa miseensota hoggansarra ga'een waan cufamaniif akka nuuf banaman. Lammaffaa miseensonni keenya sadarkaa olaanaarraa jalqabee hanga daqa gahutti dorgommii filannoo paartii keenyaa qindeessuu dorgomuu fi taajjabuu danda'an keessumattuu godinaa fi aanaarra kan jiran hidhamuu isaanii doorsisaa isaanirra ga'een naannoo gadhiisanii baqachuu isaanii naannoo waajjira olaanaarraa filannoo kana akka qindeessaniif miseensota ramadaman 5 keessaa namoonni 4 obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Dajanee Xaafaa, obbo Johar Siraaj Muhammad, obbo Hamzaa Booranaa hidhamuu isaanii tarkaanfiin akkanaa kun ta'ee jedhamee dorgommii filannoo keessaa KFO dhiibuuf akka raawwatame qaamolee dhimma ilaallatutti hubachiifnee jirra. Sadaffaa caasaan mootummaa fi paartiin aangorra jiru wal dhuubee waan jiruuf dirree siyaasaa dhiphateen bilisaan sochoonee imaammataa fi sagantaa siyaasaa paartii keenyaa saba dhaqqabsiisuuf danqamuu keenya. Afraffaa loogii tokko malee adeemsa filannoo raawwachiisu kan ja'aman raawwachiiftonni filannoo kaadiree paartii aangorra jiruun kan guutamanii fi kaan isaanii immoo filannoo bakka bu'oota seeraa tuman filachiisuuf itti gaafatamummaa olaanaa gaafatu raawwachiisuuf muuxannoo gahaa fi gahumsa akka hin qabne karaa lamaanuu amantaa filannoo haqa qabeessa raawwachiisu jiru akka irraa hin qabne deddeebine boordii filannootti beeksifnee jirra. Shanaffaa miidhaan miseensotaa fi deeggartoota KFO irra gahaa jiru
akka dhaabbatu jennee waajjira muummee ministeeraa waajjira boordii filannoo biyyaalessaa komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa fi abbaa alangaaf xalayaa barreessinee gaafannullee qaamni abbaa kanaa nuunjee akka hin jirre addeessinee jirra. Asirratti baay'ee kan ajaa'ibu ammoo kaadiroonni paartii biyya bulchaa jiruu gaggeessitoota KFO'n giddugaleessaa fi sadarkaa jahaa hidhuu fi godaansisuun qaamni hoggansa olaanaa akka rarra'u godha. Mammaaksa waraabessi biyya hin beeyne dhaqee itillee naaf afaa jaamu dagatanii yoo barbaadan paartii keenyaan filannoo sodaatanii bahuuf yeroo fedhan ammoo eenyu hadheeffatee wayyaaneetti akka qabsaa'aa ture akka waan dagatanii jaalala addaa wayyaaneetiif ja'anii filannoo keessaa bahuuf nuun jedhu. Jaaffaa baay'ee xiqqoo kan jaaman irraa kan hafe miidiyaaleen biyya keessaa fi biyya alaa jiran tokko keessumaa galii uummatarraa sassaabuun miidiyaalee hojjetan tajaajila loogii hin qabne kennuu dadhabuun isaa sababa rakkoolee nu mudataniiti. Kanaafuu paartiin keenya kan hundeeffameef akka paartii kamiyyuu dorgomee taayitaa mootummaa qabachuuf ta'uun beekame waajjiraaleen keenya humna mootummaatiin cufaman banamanii miseensonni keenya hidhaman hiikamanii akkasumas barbaachisaa yoo ta'e sagantaan filannoo kun fooyya'ee dirreen siyaasaa lammiilee hundaaf mijate hundaa ol ammoo filannoo waliigalaa milkaa'ina waliigaltee biyyaalessaatiin deeggarame akka adeemsifamuuf cimsinee gaafachaa KFO'n Itoophiyaa lammiilee hundaaf taatu akka uumamtuuf qabsoo taasifamu hunda cinaa kutannoon akka dhaabbatu ta'uusaa daddaballee mirkaneessaa humnootii haqaa fi dimokiraasii Itoophiyaa biyya tasgabbootu akka ijaaramtu kan hawwatan akkasuma miseensonni hawaasa dippiloomaasii deeggarsa barbaachisu akka nuuf gootan waamicha kabajaa isiniif goona. Gadaan gadaa bilisummaati. Horaa bulaa. Koree hojii raawwachiiftuu Koongireesii Federaalaa Oromoo Finfinnee Gurraandhala 23 2013